السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت تزارع انترتينمنتي نجيني خيني لقيني بقارن كتب هيك اللي نسيت أنا إنه بكرة تاني تسمعكم. جايز درجته فيا كيسني أنا قفوت الحمد لله قلت ربي جرا. قيا هرا دركم وفي يا ديس وجه مري أدو قبتوري جرو سجنتاتك وجرا فول ميدياتين قامنا توري سجنتا سوان أنا بيزي تهيفي سجنتا سنة الرت هرماتشو في سجنتا قويا براتي تدبرسيني لايفي سينوان اندنديني في فيديو قبابا تكون أرغا تكو دبر فتشو بربادا dhimma sadiin san keessaa tokko dhimma hidhamtoota siyaasaa hayyootaa fi leencota mana hidhaa keessa jirtu, lama dhimma ustaaza keenya jaalatamaaf kabajamaa ustaaza Raayyaa Abbaa Mancaa, sadaffaani qeerroo mucaa yerontul jedhamu. dhimmoota kanneen irraa dirqama wanti akka dubbadhu na taasisite akka jirti. Maalumaafuu mata duree irraa eegallaa kaleessa fuula miidiyaa irratti wantoonni tokko tokko sababa babarreeffamuu fi hatta aniyyuu nuti pikchara gurraacha fayyadamaa turre. Namni baay'een waan adda addaa waan hedduu jechaa ture. Inni pikcharaa sun akkuma jirutti ta'ee isin bakka raftan sanii akka waan pikcharri sun yookiin waan tokko isin jalaa balleessitu bakka raftan sanii isin hin dammayxan silaa sanuu sababa godhattanii ka dammayxaniiti. waan gaariidha. Garuu maaliif pikcharri gurraachi ta'ee maali iddoo ajaraa wayii eegaartuu jarrachi jiraachuun nuuf dukkana keessa jirra. Waan biraa immoo wanti isin jechuu barbaadu guyyaa 10ffaa isaaniiti 11ffaa seenutti jiranii osoo nyaata hin nyaatin. Oromoo mootummaa kana kokkee qabaa harkaa fudhadhaa hayyoota keessan. Mootummaan isin olii miti. Oromoo tokko ta'a Jawaar Muhammad faa mana hidhaa keessatti dhiiftanii abiyyiin deeggartu. Hayyoota keessan harkaa fudhadhaa. Waan biraa miti. Wanti biraa akkuma jirutti naqamna yeroo qabaa waa hundumtu isaatu. Hayyoota keessan harka diinaatiin baafadhaa. Namni tokko osoo nyaata hin nyaatin guyyaa 11 buluu jechuun waan guddaadha. Haalli isaan keessa jiran guyyaa irraa to'achuutu jira, guyyaa irraa nama gaafachuutu jira, hedduu haala ulfaataadha. Lallaafanii jiru sababa nyaataa hin jirre. Duuba isin hoggaheen keessa maalidha? Maal gochuutti jirtanii? Hundi keenya an Oromoodha Jawaar kaleessa anaafoo maal godhe jettee gahee mataa keetii bahuudha qabda. Tokkoon keenya Oromoo walii kota maradha. Hayyoonni raftan warri kaleessa silaa bakka Jawaarii buufnee isatti aansinee isin laallu dammaqaa hirribaa. Boromoo ka ija kamiin Oromoo afoo akka dhaabbattanii Oromoo faa jettan ani beeku waan jedhee ibsadhu hin qabu. Yoo jiraattan immoo ka'aa dammaqaa. Baay'ees dubbachuu hin barbaanne sababbiin isaa akka waan dura Jawaar bakka gammachuu isaan bakka san jiraachuu caalaa dukkantii nuuf dukkanaa miti. Asii garana posti ustaaz Raayyaa maxxansa wayii irratti iyyitanii maalii waan adda addaa akkasii miti hin falfaltan. Jarri sun bakka isaanii maluu miti ka jirtu. Yaa ummata yaada namaa ofumaa hiikee bakka itti godhee waan adda addaa godhu. Achi jiraachuun dukkantii san tara hin jiru. Maalumaafuu dhimma isaanii irratti Oromoo ammas isinii himne arras deebinee isinii himna dhugaa dubbachuufi. Ammas borus irra deebinee isinii himna. Gaafa harka muramtan cuucuun jedhina. Gaafa harkaaf luka sirraa muran ka'ii gootota kenkee qeerroo ka'ii falmadhu gootota kenkee harka diinaatii fudhadhu. Oromoo tokko ta'a hayyoonni biyya alaa jirtan uummata mari'achiisa. Oromoo tokko ta'a hayyoota keessan harka diinaatii baafadhaa. Garuu gaafa rakkoon tokko uumame gaafa jarritu sababa beelahan irraa wanti tokko isaan irratti uumame afaan kamiin kallattii kamiin ija uummataaf akka dhaabbatan hin beeknu. Gaafas immoo nutis isin dhageenyu Oromoonis isin dhagahu jechuu warri dhugaaf jiraatu. Kan biraas ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa uummanni biltsiginaa irratti duulusti jira. Jecha lama sadii irra taree isin dubbadhu maal isin jechuu barbaada ijoollee biltsiginaa. Wallaahi dubbii dhugaa takka itti kakadhee itti amanee isinii hima. Dubbiin sun maal inni beektu? Osoo hundi keessan akka jirtanitti hunduma keessan
waan dhugaatan ammoo liqimsaasin dhugaa hin jaallattan nama cimaa hin jaallattan nama cimaa isin nama barnama anaa takkatti itti garee ijaartanii halkan guutuu mari'ataa ani takkatti isin doorsiftuudha so maal isiniin jechuu barbaade beektu hundi keessan akka jirtanii bakka tokko darsaan tokko keessatti isin ashaganii waan tokko keessatti walitti isin qabanii wallahi ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaan taatan itti isinii kakadhee isinitti maa hunda keessan isi rabbi akka keessanii lama naman dhabsiisin takka oromummaa dhabdan lama amantii hin beektan sila ustaaz Raayyaa waan fedhe taheeyyuu yaada isiniin garagaraa qabaatee fi irra duultanii miti sababa inni waan addunyaa irratti ustaazonni hin hojjenne hojjeteef kabaja gochuu fi qabdan isin immoo kanan beektan isin biraa kabaja hin eegan waan ta'eef maalumaaf wanti isiniin jechuu barbaadu bakka isin madaalu nama isinii olii bira maal gootanii dheeytan yoo sila inni dogongoreen ilmi namaa ni dogongoraa osoo dogongore iyyuu ta'e dhugaa dubbatee saba isaatiif dubbachuun salphinna isin bar gaafa bakka kana dubbachuu hin barbaadu maalumaaf nama isin madaalu wajji yoo dubbatan gaariidha ustaaz Raayyaan isin hin madaaltani inni isin hin madaalu rataa isin jechuu barbaada wallahi darsana tokko keessatti walitti qabamtanii jecha isaa miti jecha isaa tokko hin geessanii abbee inni sun akkasii kan biraa immoo maal isin jechuu barbaada qerroo yeroon tol mucaa argitan kana mucaa sabboonaa mucaa akkan sabboonaa mucaa cimaa gaafa Jawaar Muhammadii fi hayyoonni obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma qerroo qarree hidhamtarraa kaasee halkanii guyyaa hirriba dhabee uummataaf sagalee ta'utti jira wantoonni waan inni barreessa keessatti wanti tokko waan amantii wal qabatuutti jira sababa saniif irraa namoonni hedduu waa barreessitan ragora yoo dogongora qabaate immoo dogongora isaa sannaqa sirreessaa fi dhaloota lafaa dhufaa dhaloota akkasii sabaaf dubbatu mee akka fuula miidiyaa irratti isin argitan namoonni hidhamanii bahan baay'een nu hidhamnee baan guyyaa takka lama hidhamanii namni gadi bahanu hidhamnee baan hagana hidhan yeroo hidhamee bahe haga namni baay'een post godhee ergasii booda ture ofiisaatii waa maxxanse namoonni hubanuu dibbarra deebanii hidhamnee baane kufnee caamnee maal taane jedhaa turan inni waa si akka qofa hidhamuu isaatu ibse hidhamuun immoo ta hidhamuu salphaadha erga guyyaa saniiti ani bakka hedduutti isa ilaala hatta bira darbee bira koomentii faranjoota hunda jala deemee yaada jiru hunda nama ibsaa jirutu yeroonidha ati hoo maal gooti akka isaa sanitti nama halkanii guyyaa hirriba dhabee nama dandeetti qabudha kanaafuu ilma namaa kan dogongorra hin jiru anis qalbii teenyaaf sheexana irraallee ilmi namaa hin dogongora barreeffama inni barreessisan keessa wanti dogongoraa yoo jiraate kun sirrii miti jedha akkasitti jabeessaanii malee dhaloota lafaa dhufa nama hegeree biyyaa ta'u irratti hin duulina dogongora isaa sirreessaa fi isiniin jechuu barbaada namarra duuluu isiniif amala hin ta'in maaliif girrisaa isin immoo akka ijoollee biltsiginnaa hin ta'inagaa nuti garagaraa sammuus kaayyoon keenyas waliin hin fakkaatu isaantu nama jabajabaa irratti duula isin immoo akkas hin ta'ina jarri immoo karaa qara maal dubbirraa barbaadattuuni maaliif leenca isaa mataa keessa gadi qabaa jiru ta'eef karaa dubbirraa barbaadattu waan barbaadduuf isin immoo waliin gadi rukutuu qabdanii dogongora isaa yoo jiraate sirreessuu fi qabdanii mucaa cimaa jabeessaa isiniin jedha kanaa ol haasawaa isinitti hin baay'isu yoo yaanni haarofni jiraate walitti deebinaa waan dhageeffattaniif galatooma turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha.